argata ta'a. Badhaasa nama sadiitu argata ta'a bara kana keessa. Inni tokko warqee, inni tokko sibiila silver argata, inni tokko immoo borojii yookaan immoo maal jedhama bronzii argata. Nahaas isa jedhan kana isa argata. Inni duraa garuu warqeen argata. Asirratti garuu Phaawulos inni fiigu suni isa tokkotu badhaafamaa jedha. Tokkicha akka ta'e hin beektanidha. Inni galu sun bara durii sana namicha fiigee dura dhufe sana gonfoo baala irraa hojjetame sammuu isaatti kaa'uuf badhaasa sana dubbata. Yeroo namoonni yeroo dubbatan Qorontos keessa yeroo Olompikii duwwaatu hin ta'in gidduu gidduudhaan aadaa adda addaa qabu ba'anii ayyaana adda addaa irratti dorgommii adda addaa jiran warri an jiru warri seenaa macaafa qulqulluu dubbatanu. Garuu Phaawulos waa'ee kana irratti waa'ee fiigichoodha kan dubbatu. Fiiganiidha. Dorgommii fiigichaati jechuudha. Dorgommii fiigichaa irratti inni dura ba'e hin badhaafama. Garuu waan nama dinqu yeroo sagalee kana ilaaltanu isin akkuma kana kennaa sana akka argattaniif fiigaadha. Isinis akka kanatti fiigaadha. Inni dhuma ba'us akkuma kanatti fiigaa jechuudha. Inni gidduu lamman ba'us akkuma kanatti fiigaa jechuudha. Wanti ilaalamu ani yeroon iddoo kana dubbisu mootiivii ittiin fiignuudha jechuudha. Amma dandeenye fiigna jechuudha. Amma dandeenye ijji keenya isa tokkoffaa ba'e sana irra waan dhaabbatin amma dandeenye fiigna jechuudha. Akka garuu fiignee mo'uu dandeenyutti humna tunqusatin yaada keenyaan dudubbeetu sun jedhin lakki anoon mo'u anoon hin ga'u anoo tokkoffaan ba'u gonfoo sana argachuu hin danda'u jenna miti jechuudha. Akkanaa galatti hin fiigne hundi keenyayyuu. Akka nama mo'utti jechuun maal jechuudha? Mootiiviin keenya waan hundi dandeenyuun akka nama tokkoffaa ba'uutti fiigna jechuudha. Boloota koo Waaqayyo nu gargaaru. Amma Waaqayyo na fiigsan fiigaa jechuudhaan. Isinis akkuma kanaa jechuudha. Akka Phaawulos fiiguu hin dandeenyu ta'a. Kennaan Phaawulos kenname humnisa keessa jiru fiigichoonni fiigu kan Kiristoositti waame isanitti fiigu sana argisiisa. Ani immoo amma koon fiiga jechuudha. Garuu akka nama mo'uuf gonfoo fudhachuuf deemuttan fiiga jechuudha. Ana kanatu naa gala obboloota koo. Kanaaf Waaqayyo nu gargaaru ilaalaa jedheetu dubbata asirratti akka isaaniitti akka fiiganuuf. Bara sana namoonni viizuwaalaayizi gochuu arguu danda'u fiigichoota sana beeku sirriitti gonfoo akkaataatti fudhatan beeku jechuudha. Waan nama dinqu garuu akkaataatti qophaa'anis akka jirudha. Sagaleen Waaqayyoo kan dubbatu callumadee namni ka'ee fiiga miti jechuudha. Namni maraatoonii mo'uuf yookaan immoo fiigichooma ta'e mo'uuf yookaan immoo dorgommii ta'e mo'uuf qopheen barbaachisaa akka ta'edha. Qopheen barbaachisaa akka ta'e. Kanaaf boqonnaa 25 yoo dubbifnu akkas jedha. Namni dorgomuuf qophaa'u waan eeggachuun isa barbaachisu hundumaarraa of hin eegatu. Maalirraa? Waan hundumaa waan dorgommiif isa barbaachisu eeggata. Kan irraan of eeggatu jira, kan inni immoo itti maxxanee deemu jira. Tireenii godha jechuudha. Namni dorgomuuf qophaa'u waan eeggachuun isa barbaachisu hundumaa irraa of eeggata. Waan hundumaarraa isa tokko tuffatanii isa tokko kana jedhanii wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Warri wal dorgoman
gonfoo baalaa irraa argachuuf isa coollagee badu argachuudhaaf kana godhu nuyi garuu isa hin banne argachuudhaaf hin dorgomne. Egaa jalqaba 25 irratti isuma amma jedhee baay'ee na dinqa. Hin qophaa'u. Namni dorgomuun qophaa'u jechuun torban har'aa ji'ar'aa dorgommeetu jira yoo ta'e hin qophaa'u. Qopheen jira jechuudha. Dorgommee keessa fiigichoo keessa qopheetu jira jechuudha. Namni yeroo baay'ee fiiguudhaaf waan isaa takaalee dudduubbeetti isaa hambisu waan immoo fuuldureetti isa fiigsuu danda'u isa kan adda baasee hin beeku taanaan fiiguu hin danda'u jechuudha. Namni dhakaa baatee fiiguu hin jiru. Hin fiiga moo barbaada ta'e waan isa irraa ka'uun irra jiru waan itti qophaa'uun irra jiru hin qophaa'a jechuudha. Namoonni maraatoonii yeroo fiigan yookaan immoo olompikii yookaan dorgommii adda addaa yeroo fiigan qophii addaa godhu, tireenii addaa godhu. Nyaanni isaanii dhiisanu hin jira. Dhugaatiin isaan irraa of qusatan hin jira. Maasiliin isaanii akka riijenereetii godhuuf ammisaan rafanu, ammisaan boqotan hin jira. Calluma jedhamee fiigama miti jechuudha. Obboloota koo namni boqochuu hin beekne fiiguu hin beeku. Yeroo baay'ee namni fiigichoo duwwaa ilaala. Fiigichoon baay'ee gaariidha. Namoonni yeroo fiiganii mo'anu dinqisiifachuun jajuun gaariidha. Waan dudduubbee isaa jiru garuu dadhabbii dudduubbee isaa jiru garuu namni hin argu. Yeroo baay'ee nutti mul'atu. Maal jenna namicha sana jenna. Fiigicha namicha sanaadha jenna yeroo baay'ee. Garuu akkaataa inni itti qophaa'utu jira. Obboloota koo Waaqayyo nu haa gargaaru. Iddootti dhaabbadhu jedhamutti, boqodhu jedhamutti, iddootti rafi jedhamutti, iddootti fiigi jedhamutti fiiguu lafa Waaqayyo nu deemsise. Yoo ta'u tokko na dinqa. Hafuurri na dhowwee iddoo akkanaatti wangeela lallabinii jedha Phaawulos. Yaaddanii beektu hundumti keenya carraa jiruun wangeela lallabamuun feena. Iddootti hafuurri qulqulluun taa'i. Amma bira darbe ganda kana bira jedhu hin jira jechuudha. Iddootti namni dhaggeeffatu malee hin goone hin jira jechuudha. Ajaja malee, ajajamuu malee deemuun hin danda'amu jechuudha. Amma tireenii keessatti waan namni tireeningii keessatti waan hinni tireenii godhu hitti hin namni keessaa baha. Yookaan tireeneriin sun hin fudhatu jechuudha. Waa'ee kubbaa miilaa irratti ijoolleen amma waggaa 17, 18, 19 ta'anii na dinqana. Waan isaan horii isaan argatan, miliyoonii isaan argatan yaanna yeroo baay'ee. Garuu ijoolleen sun ijoollummaa jalqabanii tireenii ta'u. Ijoollummaa jalqabanii waan hiriyoonni isaanii godhanu hunda duukaan bu'an. Yeroo isaas hin qabanu. Kan isaanii jireenyi isaanii waa'ee kubbaa sanaaf of qopheessuudha. Ijoolleen hiriyoonni isaanii yeroo dhuganu, yeroo waan adda addaa godhanu, yeroo waan hundaa nyaatanu, isaaniif garuu warri waan isaan nyaatanu isaaniif himutu jira. Di'eet pilaanii qabu ijoolleen xinnoo na dinqana yeroo tokko yeroo seenaa namoota baay'ee taalentidii ta'anii kubbaa taphatan faa ilaaltanu isin dinqa. Waan isaan garuu ijoollummaadhaan iddoo sanatti hin gaane olaaltanii mana barumsaa yeroo dhaqanu kubbaa fudhatanii kilaasii faa lixanii barsiisonni faa itti dheekkamu. Kubbaa kana fuudhee bahanii gadi baasanii ijoolleen sun jireenyi isaanii kubbaa wajjin jechuudha. Mana keessatti maatiin illee ammatti dubbatutti yeroo tokko seenaa isaanii yeroo dhageessa isin dinqa. Kubbaadhuma kan isaanii jechuudha. Ijoolleen sun taalentidii maaliif ta'anii hojjettanii Waaqayyo kennaa inni kenne bukkeetti mootiivii isaan qaban na dinqa. Waaqayyo nama qarqara. Waaqayyo taalentii namaa kenna. Waaqayyo nama gargaara. Garuu akkaataan inni itti deddeebinu, akkaataan nu waatti goonu baay'ee barbaachisaadha.
obboloota koo Waaqayyo nu haa gargaaru, Waaqayyo deemsa keenya haa gargaaru. Waa'ee amantii keessatti yeroo baay'ee waldaa keessatti hin dubbanna. Dedikeeshinii Waaqayyoof mootiivii jiru malee dhibaa'uun hin ta'u. Namni fiigaa jiru tokko maraatoon walakkaa ga'ee yoo itti mama ta'e sagalee Waaqayyoon dubbata. Mamaan iddoo tokko hin ga'u obboloota koo Waaqayyo anaaf isin na gargaaru. Namni mootiiviittiin deemu ilaaluu qaba. Waaqayyo yeroo yerootti akka nuuf qoruuf, akka nu fuuldura isaa dhaabbannuuf, akka nu isa kadhannuuf, akka nu yeroo hunda Waaqayyoon gaafannee deemnu Waaqayyo hin fedha. Obboloota koo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Isa nu gargaaru, isa nu wajjin deemuu qabna. Garuu fiigichoo keenya sirriitti fiigaa jirra. Phaawulos isa jedhe fiigichoo koo fixeera isa jedhu bira ga'uudhaaf akkamittan deemaa jira. Waan na dinqu tokko obboloota koo yeroo hunda macaafa jireenyaa keessatti maqaan koo barreeffamee gaafa Kiristoos mul'atu liistii sana keessaa maqaan koo waamaa laata? Yaadduu laata kana? Amma inni kaan raafaadha jechuudha. Liistii sana keessa gonfoo fudhachuun waan tokkodha. Yeroo gaafa Kiristoos mul'atu deebi'ee inni du'es ka'ee hundumtuu Kiristoos yeroo dhaabbatu jiru sana waan gonfoo fudhatan akka jiru dubbata sagalee Waaqayyoo. Garuu isa guddaadha. Macaafa jireenyaa keessa jiraachuu isa guddaadha. Namoonni yeroo baay'ee waan biraa irratti yeroo isaanii dabarsu. Garuu obboloota koo waa'ee tajaajilaa irratti, waa'ee adda addaa irratti Phaawulos asirratti yeroo dubbatu na dinqa 27 booddeetti dhufnu. Warra kaani dorgommeetti waamee ani keessaa hafa ta'e maal ta'a? Yoon fokkoo adabee Kiristoos duukaan deemsisu ta'e gaafa sana keessa hin jiru ta'e. Obboloota koo isa kana baay'ee barsiisa guddaadha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kiristaana tokkoof akkuma nama ispoortii hojjetu tireening fitii ta'e yeroo hunda Waaqayyoon dura jechuudha. Hafuura qulqulluu duratti dhiyeessee kadhaadhaan jabaatee Waaqayyo kana anaaf isin haa gargaaru. Obboloota koo namoota dorgommee isaanii dhugaadhaan dorgomanu, garaa qulqulluun dorgomanu, humna qabanu hundumaan dorgomanu gooftaan nu haa godhu. Warra boreetu hin qaanofne yeelloo hin qabne Waaqayyo nu haa godhu. Anaaf isin haa gargaaru. Obboloota koo gatiin nutti ba'eera. Kiristoos gatii hundumaa kaffaleera. Gatii sana garuu fudhachuuf qophaa'uun barbaachisaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo Phaawulositti mul'ate isa kana hondidda ta'e jedheen hojiitti kenne jechuudha. Sitti hammaa ta'een obboloota koo waan nutti kenname calluma waldaa keessa jiraadhee mana qulqulleessee darbuu ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee na yaadan isa kami inni Kiristoos itti na amanate sun yeroo baay'ee ijji keenya isa laalu, isa gadii hin laalu. Waaqayyo anaaf isin haa gargaaru. Adeemsa keenya keessatti bakka gooftaan nu barbaadutti tun dhibaayin deemuu dandeenyu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Amma warraan isiniin jedhe kun ijoollee warra Awurooppaa keessa taphatan kun keessumattuu warra kubbaa taphatan cabbii keessa ijoolleen Afrikaa waggaa 18 17 kun kubbaa nan jaalladha nan laalaanii ijoollee 17 18 kun yeroo isaan harka isaaniitti wanti keetanii ijaa qoruuf cabbii keessa fiiganii taphatan na dinqa. Cabbiin na qaban jedhan jechuudha. Wanti isaan ittisu tokkollee dhaabbatanii jedhan jechuudha.
Phaawulos faanis jireenya hafuuraa isaanii keessatti akkas turan. Yeroo meeqa beelaan, rakkinaan, waan adda addaatiin akka dhiphachaa deemsa isaa deemaa ture Phaawulos hin dubbata obboloota koo. Smuuzii miti jechuudha. Deemuudhaaf yeroo qophoofnu Waaqayyo nu haa gargaaru. Fiigichoo keenya fiiguu amma dhumaatti deemuu Waaqayyo anaaf isin haa gargaaru. Boqonnaa 25 amma dubbifne na dinqa. Kan hojii isaa hojjetu Waaqayyo. Yeroo baay'ee kan nama gargaaru hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun sun humna jedha Kiristoos. Humna argattu gaafa hafuurri qulqulluun bu'u. Yeroo Yerusaalem keessa turaa jedheen kana jedheen humna argattu gaafa hafuurri qulqulluun dhufu isa booddee Yerusaalem, Yihudaa, Samaariyaa, mandara lafaatti dhugaa baatota koo taatudha. Dhugaa baatota. Dhugaa baatota kana namni yeroo yaadu dubbachuu duwwaadha yaada. Garuu jireenya. Kiristoosiin jireenya keenya akka dhugaa ba'u Waaqayyo nu gargaaru. Jireenya jechuudha. Waaqayyo humna nuu kenneera jechuudha. Kan nu gargaaru nuu kenneera jechuudha. Kan nu keessa jiraatu nuu kenneera jechuudha. Kan hundumaa danda'u. Garuu waan xinnoodha nurraa eega Waaqayyo. Waan xinnoo isaa wajjin fiiguudhaaf murteeffannee ka'u. Yeroo tokko nama dubartii tokkotu lallabdi naga'e waa'ee Alaazaar dubbatti. Alaazaar isa Kiristoos du'aa kaase. Kiristoos jedhe nama du'ee guyyaa 4 bule tokko namni sa'aatii muraasa booddee fooliin isaa dhaga'ama. Inni Maartaan jette sirriidha. Fooliin isaa dhufeera. Fooliin isaa dhaga'ameera jette. Boolla keessa awwaalamee guyyaa 4 booda erga du'ee booda. Dhugaadha kun. Du'eera. Waan isin dinqu. Isa dubartiin kun jettu keessaa waan tokko yaade. Odoo namni dhagaa sana kaasaa jedhe Kiristoos. Dhagaa awwaalarraa sana kaasaa jedheen. Dhagicha fuudhaa jedheen. Dhagicha irraa banaa itti banaa jedheen. Kana ajajanii namoota achi dhaabbatanu. Maartaan faanis, Maaraamis turte, warri kaanis turani. Isaanitti kan himamu Yihudoota warra gaddu sanatti hundumatti kan himame. Kan waluwaa. Kan biraan jiru jechuudha. Nama sana boolla keessaa baasuu hin danda'anii, fayyisuu hin danda'anii. Dubartittiin kan isheen jettu odoo namoonni gaafa sana funyaan isaanii qabatanii yoo cinca'eeranii baqatanii wayyetti. Odoon ajajaman ta'ee Kiristoos kaasaadha kaasanatu yeroo jedhu dhaga'uudha baasanii biraa deeman yoo. Isaan ga'een isaanii dhagaa sana kaasuu duwwaadha. Inni nama du'ee guyyaa 4 bule kana kaasu, inni humna sana qabu, inni dandeettii sana qabu, inni aboo sana qabu. Dhagaa sana kaasuuf hin danda'u. Yookaan ka'ii deemi dhagaa sanaan jechuu danda'a, ka'ii bahi jechuu danda'a, jigi jechuu danda'a. Hin goone maaliif? Ga'ee namootaaf kennuu fedhe. Anis akkuma kanatti namana akka dubartiin walitti. Ga'ee namootaaf ishee duwwaa dhakatti duwwaa kaasu. Hin nama arginu kun hundi an akka yaadutti. Hin nama arginu tajaajilaa abaluu, luba abaluu. Egaa Profeetii Hawaariyaa waan biraas dabaluu dandeessu. Inni nu jennu hundumti isaa Alaazaariin kaasuu, Alaazaar sana kaasuu kan danda'u hin jiru humni. Humna Kiristoos duwwaa kaasa. Dhakattii butuudha. Waaqayyo anaaf isin na gargaaru. An akkanaa galutti dhakattii butuudha irraa eegee Kiristoos. Isa kaan isatu hojjeta.
yeroo amma sagalee Waaqayyoo waamnee maqaa Yesuus waamnee itti jennu kan maqaa sana hojjetu eenyullee hojjechuu hin danda'u. Namni dhaabbatee an akka kanaan godhuu danda'a. Ani humna akkanaatiin hojjechuu hin danda'a inni jedhu hin jiru. Humni suni gubbaadhaa hundumaaf kennameera. Humni suni maqicha keessa jira obboloota koo. Kiristoos dubbatee Alaazaar jedhee iyyee waamee hin bahe Alaazaar. Kan biraa maal goone dhiigaa jedhamee hin hiikan. Kanuma kan namni godhe. Isa kaan isa yoo tokko ilaaltan akka baayookeemistiriitti sa'aatii muraasa booddee riijenereetii wanti ta'u hin jiru. Daqiiqaa muraasa booddee dhanna keessaa inni caccabe. Yeruma sana dikompoozishiniin jalqaba. Yeruma sana caccabuun jalqaba dhanna keessaa. Ala lubbuun keessaa baatu. Biyyoon biyyoo isaatti deebi'uuf biyyoo ta'uuf ariifata jechuudha. Kanaaf isa kana beekti gaa tarii Maartaan amma Kiristoos deddeebi'ee jedhu illee namanne. Yoo amante yeroo inni jedhu maaliif booda kaasuu danda'a Kiristoos bara boodaa ka'uu danda'a yeroo Kiristoos deebi'ee dhufu isa kanatti isheedhaa galaa jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu Kiristoos garuu dinqii godha jireenya Alaazaar irratti. Baay'ee jaallataa ture. Hunduma keenya baay'ee jaallata Kiristoos obboloota koo. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Egaa yeroo dorgomnu yeroo fiignu maal goona? Yoo tokko namoonni akka jedhu hafuurri qulqulluun nama gargaara malee waa gochuu hin danda'u. Sirriidha. Yoo hafuurri nama gargaara malee waa gochuu hin danda'amu. Waan tokko illee hin danda'amu. Waaqayyo nama gargaara malee hin ta'u. Garuu obboloota koo mootiivii keenya ilaala hafuura qulqulluudha. Fedha keenya ilaala. Fedha keenya ala wanti ta'u hin jiru. Waan biraa fedhaa yookaan dhibaa fi irratti namni yaada taanaan yookaan tireeningii irratti sa'aatii tireeneriin barbaadutti hin argamu taanaan sa'aatiitti fitnesii hojjetutti hin argamu taanaan fiigichoon ulfaataadha. Waaqayyo anaaf isin akka nama Waaqayyootti akka deemnu nu haa gargaaru. Baay'ee na dinqa sagalee kana yeroon dubbisu waan na dinqe tokko eessa jirra nuti? Eessan jiraan jedhee ni yaadaa ture. Hin dhamaanedha. Nuyi garuu isa hin banne argachuudhaaf hin dhamaanedha. Maaliif dhamaana nutoo hafuura qulqulluu qabnaa? Maaliif dhamaana obboloota koo? Yaadduu kana hin dhamaana jedha. Hin dhamaana isa jedhu kana yeroo ilaaltan maal jechuu isaati? Sagalee kun afaan Oromootiin hin dhamaana inni jedhu kun maal inni? Just humna dandeenya hundaan yaalla jechuudha. Humna dandeenya hundaan waan danda'ame yaalla jechuudha. Akkanaa galatti. Hin dhamaane. Obboloota koo hin dhamaana inni jedhu kun amma danda'ametti waan nu danda'ame gochuuf akka kanatti nagal waan nu danda'ame gochuuf goonaa jechuudha. Isa biraa Waaqayyotu hojjeta jechuudha. Hunduma Waaqayyoo sana hafuura qulqulluu na gargaare jechuun sun isa kana keessa jira. Isa kana keessa jira obboloota koo. Gooftaan nu gargaaru. Namoota dhugumaan Waaqayyoof jiraatan nu haa godhu. Namoota deemanu, namoota deemsa isaanii, karaa isaanii beekanu, namoota karaa irra fiigan yeroo tokko maraatoonii yeroo Berliin kanatti godhamu nan laala televizyiidhaan. Namoonni karaa malee fiiganii qabanii deebi'antu jira.
utuu fuulduree fiiguu karaa laayinii biluu wayii godhaniitu kan irra fiigu qopheessu. Utuma jedhuu utuma fiiguu kophaasaa yeroo fiigu harkaa bada qabanii deebisu. Amma isaan duddubbeen isaa duraa nyaatamte jechuudha. Karaa fiiganu akkaataatti fiiganu aleellanii ilaallachuun barbaachisaadha. Yoo ta'u tokko yeroo dubbatanu isa barriin kanan dhaga'anii dura dabarsaniitiyyuu tireenarii isaaniitii fi warra wajjin fiiganu biyya sanaa dhufanii wajjin laayinitti irra deemanii konkolaataa maaliin deemanii ilaallachuudha. Exactly iddootti maqaan akka irraa hin kaanne jechuudha. Dhiqquma waa tokko ta'ee jechuudha. Exactly laayinitti qabatanii deemuu dura qophaa'u jechuudha. Qopheen hin barbaachisa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessattis waan akkanaati. Qopheen hin barbaachisa. Inni sila dubbifannes 24 irratti kanaadha. 25 irratti kanaadha. Waaqayyoo namoota dhuguma qophee fiigichoo qabu, namoota karaarra deemu beeku nu haa godhu. Namni dorgeedhaaf hin qophaa'a. Yeroon qophee jiraa jechuudha. Kana malee nuun hin jedhuu ture sagaleen Waaqayyoo. Waaqayyoo anaaf isiniin deemsa keenya nu haa gargaaru. 26 irratti isuma tokkoffaa Qorontos 9 kana ilaallu. Anis akkuma kanatti akeeka koo bira ga'uudhaaf nan fiiga. Akkaataa jedhu sun fiigamutti jechuudha. Aboottuun koos akka nama akeeka isaa dhabee qilleensa rukutuu hin ta'u. Maaliif? Akka nama qilleensa rukutuu hin ta'u. Eenyu isaa beeka jechuudha. Lafa galu beeka, karaarra fiigu beeka jechuudha Phaawulos. Anis akkuma kanatti akeeka koo bira ga'uudhaaf nan fiiga. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Phaawulos ani kanan godhadha. Yeroo baay'ee na dinqana. Phaawulos namuma ta'ee ani Kiristoosii nan fakkaadha na dinqa yeroo baay'ee. Ammam akka Kiristoos wajjin deemuu beekaa jechuudha Phaawulos. Eegga gaafa waamame ani fooniif dhiigaan hin mari'anne jedha. Gaafa waamame adeemuu jalqabee hima deemaa jechuudha. Amma gaafa ani fiigichoo koo fixeera. Amantii koo eegeera jedhutti. Anaaf isiniin gooftaan haa gargaaru namoota kanaan ga'anu. Namoota boriif adeemanii fiigichoo isaanii fixanu nu haa godhu. Waan Waaqayyo natti kenne, waan Waaqayyo sitti kenne keessa jiraachuu nu haa gargaaru. Yoo balbala mana waldaa baruu ta'e isa keessa amanamaa taanee jechuudha. Odoon dhibaayin, odoo bokkaadhaa maal hin jedhin mana Waaqayyoo bannee cufuu yoo ta'e, mana Waaqayyoo haruu yoo ta'e, faarfachuu yoo ta'e, waan goonu keessatti jechuudha. Waaqayyo anaaf isiniin haa gargaaru. Namoota galma isaanii beekanu, namoota karaa isaanii beekanu Waaqayyo nu haa godhu. Yoo ta'u tokko ofii keenya irratti hin hojjennu. Namoota geeddaruu irratti hojjenna. Obboloota koo yeroo kun yaadan. Namoonni kiristaana akka ta'anu abaluu dadhabbii kanaa qaba. Inni sun akka kana jechuu malee yeroo baay'ee namni of ilaala. Ofii garuu inni ulfaataan ofii disipiliinii gochuudha. Disipiliinii Waaqayyoon duratti gochuun jabaadha. Waaqayyoon duratti ofii keenya akkaataatti deemnu, fiigichoo keenya sana akkaataatti fiignu of gochuun ulfaataadha. Yeroo tokko Maartin Luuter inni rifoormii waggaa 500 duraa godhe baay'ee baratti Phaaphaasiin waan jedhe hunda gochuu danda'u bara ulfaataa keessa ture. Maal sodaate jennaanii
ofii kootii ofii koon sodaadha jechuun ofii sanamni poozii namarratti godhu sanamni alaan namarratti godhu inni keessa ofii sun ulfaataadha. Of disiplinii godhanii Kiristoos wajjin deemsuun ulfaataadha obboloota koo. Fedha foonii gatanii fedha biraa fudhatanii deemuun maaliif isa kaanii wajjin deemuutu laafaa jaa ta'eef disiplinii gochuu inni kun ulfaataadha. Waaqayyoo anaaf isin karaa deemnu irra deemuu akka dandeenyu of eeggachuun deemuu akka dandeenyu nu argaa. 27 irratti ani isuma nama dubbadheedha. Ani warra kaan dorgommiitti waamee ofii kootii akkan keessa hambifamneef dhagni koo itti baree waan itti dhufu hundumaa akka danda'u haleelee akka abboomamu gochuuf naaf hin ta'a. Maal gochuun dhagni koo akka Kiristoosiif abboomamu haleelee akka abboomamu gochuuf jedha. Annasaa Kiristoos dura yookaan immoo yaada isaa Kiristoos dhuunfachiisuudhaaf waan godhu hundumaa waan foon sarraa fedhu hundumaa Kiristoos jala galchuudhaaf. Maaliif lallabee namni lallabee barsiisee waldaa baay'ee dhaabee deemee warri kaan mana Waaqayyoo ala seenanu nama akka Phaawulos kun keessaa na fedhe yaaduu na dinqana yeroo hunduu kana dubbisu. Phaawulos inni ani Kiristoos nan fakkaadha jedhu kan inni Kiristoos fakkaateef isa kana ajaa godhuuf ta'uu danda'a. Isa kana yaade haleelee Kiristoos jalatti akka inni abboomamu. Afaan Amaaraatiin sigaayeen የጎሰም Kiristoos asgazzaaludha. Nan Kiristoos narratti akka mo'u jechuudha. Maaliif isa foonsaa isa keessasaa sanatu isa seexanni gochuu danda'u. Isa wanti biraa irratti impoozii gochuu danda'u. Maaliif diinnis kan hojjetu karaa qaawwaa sanaa waan ta'eef isa caalaa kan nama rakkisu foon sanaa jechuudha. Baay'ee nama dinqa. Obboloota koo mee ergaa Phaawulos Xiimotewos erge keessaa haa dubbifannu. Ergaa Xiimotewos isa lammaffaa Xiimotewos lama akkas jedha 15 jalqabee ati akka hojjetaa qoramee fudhatamee waan itti yeella'u hin qabneetti akka nama dubbicha isa dhugaadhaan qajeeltootti hojjetuutti Waaqayyo dura of dhaabuudhaaf dhama'i. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaa'aan mormurraa fagaadhu. Inni ittumaa caalchisee nama Waaqayyoo ta'urraa nama fageessa. Waan lama dubbata sirriitti. Waa sadiyyuu jechuu dandeenya. Tokko waanuma yeelloo hin qabne Waaqayyoon duratti waan itti yeellaanne waan hin qabne amantiisa qoramee mul'ate sana waa isaa dubbata. Akkanaatti akka deddeebi'u jedhaan hojjetaa qoramee waa itti yeella'uu hin qabne tokko. Oh, hallelujah.
nama akkanaa jechuudha. Waaqayyo kanaan nu haa ga'u. Akka nama dubbicha isa dhugaadhaan qajeeltootti hojjetutti nama dhugaadhaan hojjetu akka nama sanaatti Waaqayyoon dura dhaabbachuudhaaf dhameedha. Akka kanatti Waaqayyoon dura dhaabbachuuf dhameedha. Sila hin dhamaaneedha. Sila inni dubbifanne hin dhamaaneedha. Warri kaanii isa coollagee bade sana argachuuf eegga dhamaanii immoo isa hin banne sanaaf hin dhamaanaadha. Asitti immoo dhama'ee jedhan. Yoo tokko dhama'uun jedhu kuni waan biraa fakkaata. Kanaaf innis niin jedhe garaa ofii qulqulluudhaan waan godhan gochuu akka ta'edha. Kanaaf kan naa galu afaan biraatiin do your best. Do your best isa caalmaa ta'e waan danda'amu hunda gochuu jechuudha. Ofii kee tireenii godhe jechuudha. Tireenii yourself jedhu akkaataatti adeemu sana akkaataatti deddeebi'u sana yeroo yeroodhaan akkuma warra tireeningii dhaqu godha jechuudha. Waaqayyoon yoo deddeebi'uudhaaf. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Kana yeroo godhamu waan poozitiivii ta'etti barsiisuudhaaf tireenii gochuu jechuudha. Waan biraarraa immoo fagaachuu jechuudha. Inni 16 jiru immoo namni fiigu tokko waan fiigicha sanaan mormu akaakii sitti baasee akkuma siin jettu namni fiigu hin jiru. Kophee isa fiigsisuu danda'udha kan qophaa'uuf. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaadhaan mormurraa fagaadhu. Isarraa fagaadhu. Isa waan qulqullaan mormuu wajjin ati firummaa hin qabdu. Isarraa fagaadhu. Ittooyyuu nama Waaqayyoorraa ta'urraa nama fageessa. Ittooyyuu Waaqayyoorraa si fageessa. Isa hin taane sana isa Waaqayyoon mormu sanarraa fagaadhu. Isa kana gorsa. Isa kaanitti immoo qabamee jiraadhu. Isa kaanitti immoo qabamee jiraadhu. Isatti immoo jabaadhu. Dhama isaaf immoo Waaqayyoon nu haa gargaaru. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Tarii dubbachuunsaa laafaa ta'uu mala. Praaktikaalii yeroo jiruutti kan immoo ulfaataa ta'a. Garuu waanan yaadu tokko jireenya koo keessatti Waaqayyo nama gargaara. Waan xinnoodhaa, waan xinnoo fakkaataa, waan guddaadhaas jechuu dandeessu yeroo tokko maaltu ta'a? Yeroo baay'ee waldaatti dhugaa baheeraa gaa obboloonni warri kanaan dura dhageessan isin dhageessu deebitanii jechuudha. Feelooshippiidha qabnaa intarnaashinaallii mucaa tokkotu Faransaayidhaa dhufti Jarmanistii yookaan immoo afaan Jarmanii kana linguistii baratti biyya Faransaayitti jedhamoo yeroo gabaabaa dhuftee kiristaanaa feelooshipii yuunivarsiitii keessatti qabnutti dabalamte intarnaashinaal feelooshipii qabna. Ani hin beeku edaa yeroo baay'ee wardiin jedhu tokko jira biyya kanatti jedhamti wantattiin baay'ee jedhamti. Jarmamoonni waa isaanii ishee keessa galtu. Ishee afaan Ingiliffaan isheetti hangana keessa galtu. Waan tokko dubbatanii isheetti maku. Akkuma normaal dubbachuu ta'eera biyya kanatti. Warri siyaasaallee televizyiinii dhaabbatanii jiru. Anatu edaa ishee jedhan hin beeku. Garuu immoo waldaa keessa immoo feelooshipii kana keessa malee tajaajilas. Dormitarii tokko fagoodhannaa. Warra biraa sagantaa irratti qooda fudhachuudhaaf innaanii magaalaa keessa jiraatu keessatti
Naani tiraamiidhaan deemna. Tiraamii kana keessaa tiraamii iddoo itti jiru qabannee dhaabbannaa walitti garagallee haasaa deemna. Naan afaan Jarmaniitiin haasaa deemna. Isheen edaa hin lakkoofte osoo hin jedhu kana. Waan jedhu lakkoofte. Hin lakkoofte dafee innaan gaafa bu'uura geenyu beektaa naan jette. Yeroo meeqa jette naan jette. Yeroo kudha meeqa lakkaa'ee naan jette. Namni natti mee jiru sin beeku. Tokko illee hin jiru. Waan jennaan kana jedhaa turte akka jette naan jette 14 meeqa lakkaa'ee naan jette. Kaasaa dheeraadhaa. Kaamiidhaa. Iddoo tokko deemna. Maal ijoollee deemni maal hin godha deemnaani warri isa fakkaatu jira. Kan immoo poozitiivii ta'e isa jedhi naan jette. Yeroo mana isitti dhufu isa jechuu yaalii naan jette. Waaqni si qarqaara kaadhaa jette. Ishin dhibaa nan yaali anis tireenii bobbooda hin bade. Egaa obboloonni taajjabuu dandeessu warri barri hin jirtanuu walii waaqeffannu waldaa keessa yeroo baay'ee. Warri isa yeroo hin jedhu yaadadha. Hin bade dhugaa. Waaqayyo maqaan isaa ulfaata. Kanaaf nurraa citee wanti badu hin jiraa jechuudha. Nuti garuu itti qophaa'u yoo tokko hin beeknu jechuudha. Waan baay'ee nama miidhu obboloota miidhu tarii hin beeknu ta'a. Na dinqa. Egaa waan hundumaa keessatti hafuurri Waaqayyoo ofii keenya duwwaa dhamaana miti. Qarqaarsa hafuura Waaqayyoo qabna. Adeemsa keenya keessatti. Sagalee Waaqayyoo baay'ee natti tolu tokko Hisqeel keessaa sirii dubbisa. Waa'ee kanaa fakkaatu. Raajicha Hisqeel 36 27 akkas jedha. Ani hafuura koo isa keessa isin keessa nan kaa'a. Ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a. Isin akka seerrata kootti akka adeemtaniif wanta qajeelaa akka qajeelaa ta'es gaarii gootanii akka eegdan isin nan godhadha. Hafuura nu keessa kaa'a Waaqayyo. Ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a. Isin akka seerrata kootti akka deemtaniif akka Waaqayyo fedhu akka jaalala Waaqayyootti akka deemnu hafuura Waaqayyo nu keessa taa'a. Hafuura isa Kiristoosin du'a kaasetti isin keessa jira. Haalleluuyaa. Kan qarqaaru isa. Nuti garuu waan goonu hin jiraa jechuudha. Namoota baay'ee waa'ee hafuura Waaqayyoo kakuu moofaa keessa kunis bara sana keessa kakuu moofaa keessa hafuura Waaqayyoo malee waa hojjechuun akka hin danda'amne Waaqayyoo nama qarqaare malee akka hin danda'amne namni hubate tokko Daawit jedhee yaada. Daawit hafuura keenyarraa fudhatin jedha. Maal akka hafuura Waaqayyoo ta'e ijaa beekuuf. Macaafa faarfannaa 143:10 akka jedha. Ati Waaqayyoo kooti egaa fedha kee gochuu na barsiise. Hafuura kee inni gaariin lafa wal qixxaataarra ana geggeessudha. Hafuurri kee lafa wal qixxaataarra karaa sirriirra na geggeessu. Oh haalleluuyaa. Daawit sagalee Waaqayyoo yeroo jedhu dubbatu jaalala Waaqayyoo bara isaa keessa jaalala Waaqayyoo hojjetee akka deeme dubbata. Namni kun waan hafuurri Waaqayyoo ta'e nama galeef bara isaa keessa akka jaalala Waaqayyootti hojjetee jedha. Boqotee jedha.
sagalee waaqayyoo hojii ergamootaa keessatti akka jaalala waaqayyootti yoom bara isaa keessa bara qabna baratti adeemnu qabna baratti fiignu baratti jaalala waaqayyoo hojjennu qabna obboloota koo yeroo kana yaadu waan tokko yaada dhuguma perfektii ture Daawit karaa waaqayyoo irra qaxxayee deemaa ture garuu iddootti rakkina uume qaba yoo ta'u tokko bara keenya isa qaba yoo ta'u tokko nan yaada barri Daawit Bersaabbee karaa fuddaatiin argisu guyyaan sun guyyaa hamaadha guyyaanni waaqayyoon duratti dogoggora hamaa godhe guyyaa isheen dhuftee akka hin taane waaqayyoon biratti Daawit waaqayyoon gaddisiise nama abbaa manaa isheellee amma du'aatti amma saddeessutti kan isa geesse yeroo kana yaadu barri akka darbuu argitu barri Daawit yeroo darbuu jala ga'e mucaa durbaa fidanii annisaa qabbanaa'ee dadhabaa ta'ee mucaan durbaa dhuftee akka sa'u dhuftuuf akkan jedhamee dhufte namni akka sana balleessa sanaaf fiige sun asitti immoo hin argitan maaliif darbaa jira barri fiigichoo biyya lafaas darbaa akka jiru argitu obboloota koo tajaajila isa dur godhaa tures Daawit yoo guddate ciisee kadhata ta'a haala sana keessatti haalleluuyaa obboloota koo sagalee waaqayyoo bara dargaggummaa kee keessatti waaqayyoo yaadadhu leedhu na dinqan barrinuu waaqayyoo deemnu isa qaba baratu jira isa booddeen darba bara isaa keessa jaalala waaqayyoo jettee darbe Daawit bara keenya keessa jaalala waaqayyoo hojjennee akka darbinu waaqayyoo gargaara waaqayyoo ofii keenya waaqayyoon dura gooftaa Kiristoosiin dura akka adamnee of gashinu akka goonu nu gargaara obboloota koo yeroo baay'ee waan baay'een harka keenya keessa jira kiristaana isa kaan hin argina namoota dadhaboota namaa hin argina garuu eessa akka jiru yeroo hin beeknetu jira ofii keenya of ilaallu waan ta'eef akkuma isiniin jedhe namoonni illee isinitti hin dubbatan ta'a walitti illee hin dubbannu ta'a waaqayyoo kan barbaadu garuu walii keenyaan akka deemnudha waaqayyo nu gargaara waaqayyo adeemsa keenya keessatti wanti nu hin jennu hin jira namni waan baay'ee nuti dubbateefis sirriidha miti sagalee waaqayyoo keessa keenya ilaaluu barbaachisaadha xurii keenya isa dadhabaa sana Kiristoosiin dura dhiyeessurraa akkaataa malee namni dubbachuu danda'a ta'a garuu obboloota koo iddoon nu walitti dubbachuu dhiibnu sirri miti akkaataa qaba sagalee waaqayyoo Roomee 12 jalqabee akka jedha nama jaallachuun keessan jaala dhugaa ta'u waan hamaa jibbaa waan gaarii ta'etti qabamaa jiraadha waan hamaa jibbaa waan gaarii ta'etti qabamaa jiraadha jaalala obbolummaatiin ho'isaa wal jaalladhaa walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaayinaa waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaayinaa hafuura gubaa qabaadhaa hafuura gubaa hafuurri diilalla'an si tufuuf hin ka'a isa jedhu sana na yaadachiisa isa
mul'ata keessa jiru. Hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis ofirraa bu'aa hojjedhaa. Abdii qabdanii gammadaa. Rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa. Waaqayyoon nu gargaaru. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an rakkina isaanii gargaaruu keessaa qooda qabaadhaa. Keessummoota simachuutti dhimmaa jedhaa, waan baay'eedha jedhaa. Kana yoo goone Hafuura Qulqulluus qarqaarsa itti gaafannee kadhannee yeroo yerootti Waaqayyoon duratti dhiyeessinee jireenya keenya deddeebii keenya chekii goone yoo ta'e galma keenya sana ga'uu dandeenya. Fiigichuu keenya xumuruuf hin dandeenya. Waaqayyoo nu gargaaru. Nadiin kana keessumattuu inni lakkoofsa 27 keessa tokkoffaa Qorontoos 9 irra jiru kuni foon koo adabeen Kiristoos duratti ni dhugu. Wanti karaa Waaqayyoo irraa nu maqsu akka yaadutti inni guddaan seexana caalaa fedhii foon keenyaati. Fedhii foon keenya Waaqayyoon duratti yoo akkana boomu ta'e sagalee Waaqayyoo namni arraba isaa adabatu akkam akka ta'e dubbata. Luugamni farda akka qabu markaba immoo waan xiqqoon akka dhaabdu dubbata. Arrabni namaa jabaa akka ta'e dubbata. Keessumattuu inni kun Kiristoos jalatti. Arrabumoo ittiin sagalee Waaqayyoo dubbannu kanatu yeroo biraa immoo nama cabsa. Waaqayyo nu gargaaru obboloota koo. Deddeebii bal'eessaa goonu keessatti yeroo hunda chekii of goone Waaqayyoon dura deddeebinee of qajeelchuu dhiifama haaraa fudhachuu Waaqayyo nu gargaaru. Eebbifamaa. Waaqayyo waan nageenya nuuf eebbisu. Ameen.